teettanii sagantaa gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo caayaa istiidiyoo chaanal irraa hordofaa kan jirtan jechuudha. Mee waa'een keenyarra qaanqee dubbiiti. Qaanqee dubbii kutaa tokkoffaadha. Qaanqee dubbii kutaa tokkoffaa keessatti qabxiin marii keenya har'aa maali? Eessa jirra? Eessattis deemaa jirra? Waan jedhurraa jechuudha. Warri video irraa banatan taa'umsa keessan qixa sirrii gootanii maayikii keessan qixa sirrii gootanii gadi dhiisna waan ta'eef galgalarraa dubartoonni keenya obboleewwan keenya dhiiraa afaan hiikkachaa wanni asitti ifaajjan kun uummata keenya ga'uun jijjiirama gurguddaa fida waan ta'eef kabajamtoonni hordoftoonni sagantaa keenyaa jechuudha marii keenya eegaluuf deemna qaanqee dubbii gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromootirraa qaanqeen dubbii kutaa tokkoffaan jechuudha. Eessa jirra eessatti deemaa jirra kan jedhuu fi Oromoon biyya keessa maal gochuu qaba kan jedhu qabxii goolaba keenyaati daqiiqaa takka jechuudha anaa dhufu isiniin jedhee jira walli mace'umsaa eegalle kanaan kabajamtoonni hordoftoonni keenya nu faana bu'a. Galatoma galanni keessan bilisummaa ta'uu duraan dursee atilleen akkasumatti jechuudha dadhabbii qabsooteetiif asirra teessee ilmaan Oromoo barsiisuu fi gartee qabsoon tun akka fuuldura deemtu taasisuu keetiif galanni kee bilisummaa ta'e harkamuus hin jaa. Hayyee qaanqee dubbiiti maal jettame eessa jirra eessatti deemaa jirra jennaan jaallan keenya akkuma dhageette ifatti deemaa jirra waan jedhu kaasaa jiran waraabeeyyiin lameen wal'aansoo wal qabanii jiran waraabeeyyii lameen kan akka garee kubbaa miilaatti yookaan Poorchugaaltu yookaan Ispeentu takka ammoo Keeniyaa takka Madagaaskartu mo'ata jedhee gareen carraa dhiphataa kana keessatti taa'ee eeggatu lachuu diina Oromooti. Kanaaf maal jettamee ati akka buleettii qabsoo bilisummaa Oromootti ifa san goolabuuf ifa san mirkaneeffachuuf. Hayyee sagalee kee qulqulleessi maayikii hayyee. Galatoma guddaa ulfaadha. Maalitti deemaa jirra akkam keessa jirra yoo kan jennu taate dhuguma rabbii sanitti arraan tana Oromoon bara dabre keessa jechuu bara 1990 takkaa fi bara 1992 irraa kaasee hamma 94tti ummanni Oromoo gaafa san keessatti hammam takka dammaqina qaba jennee ilaalle ammaati wajjiinoo bara kanoo jennee yoo wal bira qabnee ilaalle dhugumaan jijjiirama guddaa qabna jee ilaala akka yaada kootitti jechuudha maaliif yoo jettee galatooma carraa naa kennuu keessanii fi ifatti deemna ka jedhuu fi an ifatti deemna hin jedhu rabbi haa jedhu malee maaliif hin jenne hooggantoonni keenya ijji keenya gurri keenya kun biyyatti nurraa makamanii kun mana hidhaa nurraa jiranii. Gaafii qaba. Hooggantoonni keenya mana hidhaa jiran dhugaadha. Hooggantoonni keenya hidhaa jirra jenneet tennemoo Oromoo irraa nu hordofaa jiraniini. Tokkoffaa warra akka kiniina sangaa gabbateet asitti mormaaf lummee nu dhawu yoo achi dhaqu ammoo akka nama jechuudha elektirikiin qabeetti yookiin akka nama kadhannaa waaqayyootti gadi jedhanii suduujan. Kanaaf mee warra hafeef maal jettamme warra hafeef carraan inni qabu silaafuu deemanii du'aa jiranii carraan inni qabu maal jettam poolisii Oromiyaa raayyaa ittisa biyyaa milishaa fi torba lama natti migaa guyyaa sadi leenji'ee akkasumas ammoo ummata keenya hoo warra dhokatee mootummaan naannoo Oromiyaan daandii galaanaa jedhu harroota pirezidaantiif hin jettu gartee cundhuurota akka Mararaa Guddinaa hidhesan maal jettamme ati? Tokko keenya gubbarra kaasee ilaa gaditti Oromoodha namni ani Oromoodha Oromiyaa fi qabsaa'ee Oromoo gartee yoo ifitti ka'amanu taate hundi karaa Oromummaa deebi'ee gantuudha yookiin diina jala deemee diina harka dha'uudhaaf diina qoonqoo isaa irraa argachuudhaaf jecha diina Oromoo saaxilu osoo hin qabaanne tokko isaati waraanni Oromiyaa keessa jiru guutuun karaa Oromoo akka dacha'uun jaan. Alataa Oromoo deetti karra kaasee eessatti deemaa jirrame?
baay'ee gaariidha agartee garam deemaa jirraa eessa jirraan gaafiidha. Gaafii nama hundaati. Karaan deemaa jirru karaa ifaa deemaa jirra. Garuu dukkana keessa jirra agartee haga bariitutti dimimmisa keessa jirra. Dimimmisa agartee hin bariiti moo hin bariituu keessaa bayaa jira na fakkaatan akka kiyyatti. Maaliifi takaleessa keessa jirru fi tahar'a keessa jiru garagara. Kaleessa maaltu nu duubaan jira maal taanaa jedhee namni baay'ee waa sodaataa ture. Har'a ammoo abdii horatu jalqabee jira. Tulluu saannatee gubbatti yoo waraana adda bilisummaa Oromoo natti mul'atu saatoo keessa dhaabatee qalbiin tun akka tokko badaa goobba to'atamte na jechisiisu. Yoo gartee Wallagga keessatti magaalaa takka to'ate jedhaniin badaa Oromiyaan guutuun to'atamte na fakkaata. Akka nama manaaba keessatti abjuun kiyama zama waraanni bilisummaa Oromoo. Hayyee walitti deebina. Mee hayyoonni bakka hayyoonni keenya manidhaa keessa hin jirre kamtuyyuu bakka kana dhufee qabataa. Kunuyyuu sammuu doomis. Sammuun nu dooma jechuudha. Yaada gahaa qabaachuu qabna keessatti. Namni tokko gaafa nurraa waa ta'e hayyuu tokko gaafa nurraa waa ta'e hayyuu kuma tokko qabna. Of fuulduratti tarkaanfachuu qabna ammallee. Mee si dhaabame saadam si dhaaba kabajamtoonni hordoftoonni warri qaanqee dubbiidhaa nu hordofaa jiran jechuudha miidiyaa Gaaddisa Mariitiin maal jechuu barbaadeeti gaafa farsootumaa kan nu gargaaru dhabne gaafa koottaa dhugaa bakka taa'u dhabnee taate qabsoon Oromoo 1974 91 2002 fi kan 14 illee kana jedhan amma gaafa koottaa dhugaa gartee bakka ta'e nu dhabnee akkan taane gartee gaafa koottaa nuutuma ammoo gartee nama nu dabaalu dhabnee san akkan taane Oromoon maal jetame dubbii qaanqee dubbiitiin. Asirratti galatoomi laala wanni waa hubachuu qabnutu jira ammas keessatti. Oromoo keenya kana rakkoon guddootti jira. Rakkina guddaa cimaa qabna. Rakkoon guddoon hayyoota irraa ka'aniitiin haga dhaabboleen guddoo dhaaba miskiina amma bulchaa jirtu kanarraa kaasetu rakkoo guddoo qaba. Gurra walii kennuu dhaburraa. Hayyuun fakkeenyaaf as keessa mana hidhaa keessa jiran kunuyyuu fakkeenya mee akka fakkeenyatti isin yaakas badi haa ba'an jara lamaan haa jiru. Hayyuun kaafaa deeggaruu fi kan abaa'oo deeggarullee gadi haa ba'an. Odoo fuudhanii bakka san geessanii akka gaafalee colata nu hin qophoofneti jedhee mallasii dabarse sanitti ammallee akkasitti hin qophoofne jedhaniitiin jaraa deebisa. Rakkoon keenya guddoon bakka kana jira. Sababni maali? Sababni maali? Nice. Sababni isaa maali? Wadhageettii dhaburraa jiru. Laala. Wadhageettii dhaburraa. Har'a fakkeenyaa fi Tigraayin keessatti mee laala. Dhaabbolee meeqatuyyuu dorgommiif dhiyaataa ture isiin dur. Garuu dhaabni sun buluu isiitu diiggamteeti. Tippellee fitti deebiteeti amma mormitee uummata wajjin fi tippellee fi wajjin hiriirtee deemaa jira. Aga piippii inni dheengadda uummatee keessa jirtutti jechuudha. Ifa san mirkaneeffachuuf maaltu nu barbaachisamee akka qarree Oromoo takkatti waa jedhe. Galatooma carraa naa kennuu keessanii fi ifatti deemna ka jedhuu fi an ifatti deemna hin jedhu. Dhuguma ifatti deemaa jirra. Baay'ee waa lama nu eeggata tokko kan ifaallee haa jiraatu garuu uummanni Oromoo qabsootti jira moo hin jiru. Waraana bilisummaa Oromoo qofatu qabsoo jira. Yoonii fi warreen waggaa 27 guutuu biyya Oromiyaa kanaaf akkuma waliigalatti Itoophiyaa kana akka fedhe godhaa turan har'allee baatii 8 keessatti injifannoo argamsiisaa jiran. Isaan waraana qofaaniin uummata isaanii, beektota isaanii, hayyoota isaanii ijoollee waggaa 12 irraa kaasee hanga maanguddoo umurii 90tti hidhatanii. Asirratti maal jechuu barbaadeen uummanni Oromoo qabsootti hin jiru. Tole carraanaa kennuuf galatooma. Nuti eessa jirra jennee yoo of ilaalle ilmaan Oromoo xiqqoo rafnee jirra. Rafuu kanarraa osoo kaane fuulduratti deemuu fi tokkummaa nu barbaachisaa tokkummaan keenya daran cimuu qaba. Bilisoomnee irras miti kan rafnuuf bilisummaan nu hafa. Warri olii galee xiqqootu nu mo'achuu jira. Kanaaf mo'atamuu bira darbuuf immoo tokkummaa nu barbaachisa. Waraana adda bilisummaa Oromoo cinaa yoo dhaabanne tokkummaa keenya yoo dagaagsine yoo qeerroo biyyaaf qarree biyyaa ijaarre
diinni kamuu nu injifatu. Kaleessas nutu ilmaan nafxanyaa ofirratti ifatti deematii jirra. Maaliif yoo jenne hundumtuu xiqqaa guddaadhani qabsoodhaaf tattaafannoo irra jira jechuudha. Tattaafannoo kana immoo akkuma amma ittiin jammarre kanattiin osoo addaan hin kutin yoo itti fufne ifatti baana jedhee na yaada akka nam tokkootitti. Kun yaada Ababaa Girmaa. Garam deemaa jirraa eessa jirraan gaafiidha. Gaafii nama hundaati. Karaan deemaa jirru karaa ifaa deemaa jirra. Garuu dukkana keessa jirra gartee haga bariitutti dimimmisa keessa jirra. Dimimmisa gartee hin bariiti moo hin bariituu keessaa bayaa jira na fakkaatan akka kiyyatti. Maaliifi ta kaleessa keessa jirru fi ta har'a keessa jirru garagara. Kaleessa maaltu nu duubaan jira maal taanaa jedhee namni baay'ee waa sodaataa ture. Har'a ammoo abdii horatu jalqabee jira. Tulluu saannatee gubbatti yoo waraana adda bilisummaa Oromoo natti mul'atu saatoo keessa dhaabatee qalbiin tun akka tokko badaa goobba to'atamte na jechiti jiruun. Yoo gartee Wallagga keessatti magaalaa takka to'ate jedhaniin badaa Oromiyaan guutuun to'atamte na fakkaata akka nama manaaba keessatti jira. Ifatti ba'aa jira. Maaliif adada oollee bulluun wanta gaarii waan nu gammachiisu dhagaa jirra. Waraanni keenya kutaa Oromoo kutaa Oromiyaa kutaa 11 keessa. Sagaleen kee dhagaamu. Sidhaaba waan jedheef na dhageeffadhu akka nama gaafii gaafatamutti ifatti deemaa jirra yoo jennu Tigraayii fi juntaa fi nafxanyaa wal nyaatu. Ilmaan Oromoo dirree Tigraay irratti dhumtu teennee daawwachuudhaan ifti nuu dhufa jettee yaadda. TPLF teennee ayyee. Akka ifti itti nuu dhuftu yoo uummata keenya qeerroo qarree keenya jabeessinee qe'ee teenya tabadaa jirtu dhiifteetiin qe'ee gandaa akka hin dhaqne Tigraay irraa waa takka hin qabdu biyyi isii saamamaa jirti Oromiyaan saamamaa jirti beekaa guddaan ajjeefamaa jira biyya ambaa dhaqxee diina ambaatii loluu irra Oromiyaa ofii keessa gatteettee waraana ofii cinaa dhaabbattee yoo jette dukkanarraa ifatti ba'uu dandeetti yookaan kenna asi badaa kenna asi ajjeefamaa sargii ambaa sirbuu deemu dukkana keessaa nu baasu yoo maal taane dukkana keessaa baana yoo tokkummaa kenna cimsinee ta ambaa san dhiifnee oduu ambaa oofuu dhiifnee teenna akkam jirtu nu maal keessa jirra yoo maal taane ifatti baana jennee yoo tokkummaa kenna cimsinee. Hoggansa jechuun hoggansa ofii isaatiif ol kakaasu malee hoggansa biyya alaatii fi biyya keessaa eeggachuu osoo hin taane ol kakaasu ofuma isaaniifi qeerroo ol gurmeessee ol kakaasuu qaban jedha biyyatti. Mee gaafii sii qaba eenyu obboleettii tiyya gaafiin an sii qabu maal seeta fakkeenyaaf hoggansi Oromoodha warri kaleessa hattootaa fi ilmaan immiyyee Itoophiyaa fi jedhu warra waadaa kaleessa gurgurate hattoota dhugaa Oromoodha aangoorra kaa'e warra akka Jawaar Mahammad faa jechuudha abbaan qeerroodha akkasumas Abdii Raggaasaa faa qabsaawwan ganamaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa faa Baqqalaa Garbaa Hamzaa Boorana qeerroon 93 jechuudha yoo kan agartu taate mana hidhaa jira tokko hoggansa kanan baafanne lammaffaa gumaa caaluu hin baafanne sadaffaa namni calliseetuma fakkeenyaaf jaarmiyaan ati keessa jirtu tokko hoggansa ati jala hiriirtu qabda tarsiimoo jala hiriirtu qabda kanaaf Oromoon ammatti eessa jira eessatti deemaa jira maal gochuu hoo qaba jettee yaadamee uummata Oromoo kan si dhageeffataa jiruuf. Kanarratti warri jala hiriiran hidhamaniirani Haacaaluunis du'ee jira sanni uummanni hundinuu hin beeka biyyi hundinuu namni hin beeka kana dammoo taa'u osoo hin taane callisanii isaanii baanii yookiin isaanii mana hidhaa taa'u isaan eeguu osoo hin taane ummanni ka'eetiin ofuma isaaniitti wal dammassaniiti ummanni bootaa jiru hawwati abbootii osoo hin jedhini lafa ka'eeti of dammasseetiin. Wanta nam waliigalatti wal taaneetuma akka qabsoo kanatti jabaannee deemnu diinagdeenis ta'ee yaadaanis ta'ee wanta kamiinuu barumsaanis ta'ee barumsa ta'ee barachuun jira waan hundaan wal taanee akka deemnudha. Tole kabajamtoota hordoftoota keenya boruu kutaan Kanaaf dubbii ijoon
poolisii Oromiyaa, raayyaa ittisa biyyaa, namni Oromoo ofiin jedhee qaama Itoophiyaa tana yookaan Oromiyaa tana keessa hojjetu iddoo yookaan bakkeen ittiin bilisummaa baanu waboo fi wabii biyyaa qofa waan ta'eef hidhataa gandaa irraa jalqabee wootiif garee jedhan san irraa jalqabee iddoo jiraniif baddaa naannoo isaanii jiran keessatti akka waboo quba qabaatan qeerroon biyya alaatii biyya keessa jirtullee kaatee hayyoota isaa hidhaa keessa jiran baafattee hayyuun waraana Oromoo bilisummaa keessa illee ni jira. Kan mootummaa ta'uu dhiisee bira taree biyyattii Afrikaa tana bulchuu danda'utu waboo keessa jira. Kanaaf hayyuun keenya mana hidhaa jira jennee akkasii fudhatu otoo hin taane hayyuu beekaa qaroo ijaa kan ta'e kan osoo as bahee biyyattii tana hoogganee akka sila namichi amma jedhan noobeelii fudhatee jala kana keessa lama lafarra rutu waraana waboo keessa jira. Kanaaf abdiin kutannuu jajjabaannee waboo keenya duubaa fi dura isaanii dhaabbannee gaachana taaneef akka fuulduratti oofu jechuun barbaada.